والله Maamee نمني سين بيني maamee وتكيرا osoo جدو رجيفت نمني سين بيني رجيفت نمني سين بيني وما دورية أكسي وانو ما بيكتي هذا بنكمل وان رجالا مسكينو ما كبدا أكفاني دبتو كنامتي personally أنا بجان سيرجيك أمان سيبيكو سيغالي أبولي سكيلنا ما بيكو أبولي تيكيلنا ما بيكو والله ما تيك كسيتي متماتي مشاكنا بايزوي يروتو كتو كو أمم نيلبنا ما كون نمني ما فكينيا في نيوما كين بيني أكار جدو بجوران eessa دا jira wallah. ati garuu waan tokkoon tubachuu qabdu jeddoo wallahi dhugaa rabbiin siin jedha abbaan fedhe yoo ka'ee dubbatee jedhee bangaalichi si biratti hin argamne sii laayivii irra jiru miti bangaalichi kan mul'ate mana maaliiti ati deebii namaa deebisuun kan namarraa dubbattu wanjala namaarraa maa dubbatta namicha Maamee fakkeenyaaf annamarraan dubbanne maamee kun dhaggeeffadhu akkana ture bar komantii jala dhufanii an viidiyoo dhuma xabaasan postu godhu an keessi ganaa viidiyoon kee baay'een suuraa baangaalii natti erganii viidiyoo natti sheerii natti goggodhanii an bakka baangaalii miti maamee wallaahi dhiira oromoo wajjiniin argamu an sun argame immoo ammaa miti kanaan fokkisu waan mucaa barii waa'ee kee qoradheera an waa'ee namaa tokko dubbachuu irratti nan qoradha wallahi isa dhugaan siin jedha nan qoradha dudduuba deebi'ee jechuudha galee namni hunduu namoonni si beekanu akkati waan kana beektee bilisa taatee akka beektee wantoota paazitiif ta'edha waa'ee kee kan dubbatanu si galee garuu namni miidiyaa irratti yeroo si argu si qofa miti kan komatu hawaasa naannoo keessatti dhalatte illee si galaa jira miti shamarri keenya adaba namuusaa sila dubbachaan ture dhimma kanarraa laayivii bahee wallahi isa dhugaan siin jedha. wallaahi Gunnaayitiin mataan hun nyaatiin ati si jaallee wuci miira keessa jirra. Dhaggeeffattee kanaaf jechuudha. Kanaaf atiin kun yoo isaan waan fedhan siin jedhan ati bangaalii miti dhiira Oromoo wajjin nu akkan argamne obbeetta waan ta'eedhaafi eeyyee maan rakkoo qaba jedha kolfaa callistee yoo dubbatte isokee rakkoo tokko hin qabu. Ati amma gad baatee I love you bangaalii miira keessa yeroo jettee akkas. Nagarree maamee kun wallahi shaashiidhuma sirriitti dhadheen jiru bar waan fokkaadhu argaa tamti fuula wallahi laazim shaashiidhuma miira keessa nagalchanii naan aariidhaan jechuudha akka inti nyaataaru viidiyoo waraabee bar mucaa tokko miiseejii jedhatti waan inni naan jedhe na arrabse wallahi laazim asumaan miira keessa galii an takka aasaa ajaafaan kotii na baheen beeku garuu kaleessa gaafa viidiyoo kana jalqabeen afaan narkaa bahu jechuudha. Aariidhaan jechuudha takka wallahi maammisummaa wallahi haadha namaa tuquun jaalladhuwaan ofii kootiif yoo namni haadha koo tuquus hin barbaadu. Ginna aarsanii bar maalan godhaa meemi footoo giseen feesbuukii galu footoo hunda walitti na xallaffanii an baangaalichaan beeku bifa isaan beeku takkaayyuu jaalan geembe poostii rakkate baangaalichi nama baay'ee hojii rakkate baay'ee inni suuraan itti dhaqqana baabbalame sun nama baay'ee dhaqanii bira kaa'u bakka namittiin turteetti. Ani mola keetan poostii godhadhe maalan godha maammeen natti ka'e maalan godha amilee jiraa cabsuudhaan iyyuu nan poostataadhaan rakkatinaa jedhee poostii godhadhe namicha walitti na hidhaniiru silaa maalin godha gaashaan. Ni kaadha moo? Kan beeka akkaataa jariitiin kan argame viidiyoo nama biraa wajjin kan arrabfamu ana. Wani maamee. Bangaalii isa dudduuba jiru beektaa Aleeksi bangaalii isa dudduuba jiru. Maamee. Eenyuudhaan ni wallahi nama beektu. Naa dhufuu dide. Hin beekamame. Wallahi yeroo biyya galte. Andee yeroo biyya galte sananu ashabbartee al tokko sareen jara aduunaan taaziyaadhannee yeroo amalli mucaa kanaa eenyuun natti fakkaata sitti fakkaatee jedhee Aarifaa beektaa Aarifaa beekta miti wal fakkaata wallahi summa wallahi tokko natti fakkaatu hin kolfuu hin taphatuu garaa keessatti sharrii wayii hin qabanu sii galee kolfichi immoo wanti hunduudhaan gaa qabaachuudha qaba sii galee kolfillee hanga beektee xiqqoo dhaqee dogoggora keessan seennetti ta'uu qaba. Taphnis firiidamiinis bilisummaan ofii keetii kennitu ofii keetii bilisa ta'e. Garuu bilisummichi isiin kun amma shamaraadha. Osoo dhiirri wayii akka fedhe ta'eeti gaarii ta'uu baatullee dhiira jetta hanga tokkoon ulfaatu. Shamara immoo yeroo jedhamtu shamarri beektee itti gaafatamummaa guddaa qabdi. Uumamumaan jechuudha sii galee. Kan Oromoo qofa osoo hin taane kan saba kamiitu kan Arabaa maan taane kan Faranjiillee maan taane namuusa disipiliinii shamarri tokko eeggachuu qabdu waan jedhamu wahiitu jira. Shamarummaa jechuun harma guntutuu miti. Harma guntutuu yoo ta'e paappayeen isinuma guntuta. Sana miti beektee
wantoota akka shamaraatti uumamaan of eeggachuu qabdu jechuudha. Akka miirri nama goote hin ta'anu, akka qalbiin nama feete hin ta'anu, akka waan beektee jireenyi kun yookaan atiituudiin jireenya nama godhe hin ta'anu. Fakkeenyaaf koomentii jalatti ijoollee dhufee akkasii arrabsu bilookii waan jedhamutu jira. Miyuutii waan jedhamutu jira. Sii galaa jira miti. Jara wajjin dhiiftee ajandaa tapha biraa taphachuu dandeessi. Waan biraa dubbattee mucaan kun nama ofiifis bashannanti namas bashannansiisuu dandeessuudha tapha biraarraa. Waan amma bangaalii jedhamu kana fasii allabba zillaa jechuudha jettee amaarri. Atiin kun jechuudha. Bangaalii wajjin rakkoo wayiin qabdu yoo ta'e, seenaa wayiin qabdu yoo ta'e, iccitii wayiin qabdu yoo ta'e, abbaan fedhe bangaalii sin jedhee asitti dhagahamuu hin qabu. Because ati addunyaan beekni irraa dubbachaa jiru waan ta'eef cubbuu sanaan jaratu badhate waan biraa taphachuu kolfuu qabda jechuudha sii galee. Yeroodhuma biraatiif uzeddoon hin darbee jira already waan darbirraa kaasanii dubbatan. Irra deddeebitee maxxansuu dhiisi. Just like akka obboleessaatti wanti si gorsuu irra deddeebitee poostotuu dhiisi. Dhugaadhaan ajandaa wayanga qabbanaa'utti namni laayikiidhaan sheeriidhaan koomantii kolfaan si jala deemuu danda'a. Inni kaan dhugaa keeti gobos bakka itti himte bakka inni sheekaa inni keessa siin jechuu danda'a. Sun sitti hin dhaga'amin obboleettii kiyya. Tas gabbaa inni dhugaadha siin jedhullee dhugichi dhuguma dhugaa ta'ee jechuudhaaf wabii hin qabu sii galee. Dogoggora ta'uudhaafis wanti wabii qabu jiru. Hanga danda'amuun wanta hubachuu qabdu ati intala islaamaati tokkoffaa irratti. Intalli islaamaa tokko namuusa eeggachuu qabdu beekadhu. Lammaffaa irratti intala Oromooti. Intalli Oromoo safuu qabdi seera qabdi. Sadaffaa irratti hawaasa shamarri keenya yeroo karaa deemtu waamnaanuu nama jalaan owwaanne yeroo lakkafanuu gatan turtu hawaasa Jimmaa keessatti naladhee beekama. Kutaan biraas akkuma sana ta'a. Jimmaa keessatti waan naladheefin sana dubbachaa jira. Shamara keenya yeroo siin karaa deemtu yeroo jecha wayitii waamtuuyyuu haasaa wallaaltee gatan tarte. Wallaa isa dhugaan siin jedha. Addunyaan kun amma jijjiirame akka barbaadde miidiyaa irra baatee habaxiraan oftu malee shamarri jechuudha. Sinii galaa jira miti haati qaatu bilisummaa qabna jennee akka arginu dubbachuu akka arginu ta'uu irraa of eegnu. Because boru biyyuma keetti deebita. Bangaalii jettu kanatti illee dhugaa ta'edhaaf Bangaalii wajjin jireenya akka hin jiraanne nam beeka. Keessi keessa fedheetii miti namuma aarsuu xiiqiidhaaf jetteeti malee keessi kee Bangaalii wajjin hin gonkuma dhimma wayii qabaateeti. Wallaahi ani ijoollee hiruma Oromoo wajjin iyyuu ta'u ana fiqiriinis nan qabu maame warabbal kaaba garuu Bangaalii wajjin akkamittan ta'a namni dhiira Oromoo. Yookaan aniifati wal jaallanne waan mazeddoo maal rakkoo qabaniifati yookaan wal jaallanne. Ana fiqiriinuma nan qabu maame. Ansiin qabsiisa rakkoo hin qabu. Ansiin qabsiisa dibbinni godhee. Signora inida. Si jalan tu sudah moto kono jalan nabira. Maam na jalan teenye. Nanida. Mana jalan teenye nangawatu. Wallahi ada ini marah. Yeroo baay'ee an viidiyoo ishee kanan argu. Suuraan ati qaraatu mata dureen kee yeroo baay'ee waa'ee dhiiraati maaliif garuu? Abang kajaran waktu tasfang kamu betan jalan tu sindan dawan jarak itu. Nomor benar rakai. Allah ilahi. Wae wanin jalan ni mali masuk teri. Itu maga wamalan kayak maga jarak malam mau kami on jalan kayak ini mau wada kunar ganu follows mate ganu Mada. ganu maga. Tak apa intiar gak deran. Wait. Lagi fadu koi zeddo. Dhiira baalee kan jedhamu viidiyoon tokko dubbatamaa ture jedhee dhiira baalee ammaan dura dhiyeessa. Wallahi laazimachisiin qabu haasofsiisee hin beeku. Lafuma duwwaa akka miree baalee jechuun. Lafuma duwwaa wallahi lafa dhidhiitaan miskiina rabbiiti maamminan beektanu malee warabbal qabu. Wallahi Alex mana addisuu jechuudha kan hin jijjiiramne sana mana isaan maaraa jijjiirame miti mana nyaata addisuu sana beekta miti Alex. Isa duraanii jechuudha isa duraanii kakuu. Kakuu Achi dhufte beektee abdii jedhanii guutamaa jedhanii alfiyaa wajjiniin dhufani. Jalqaba guyyaa jalqaba si argu jechuudha sii galee. Zeddoodha wal beenne miidiyaa irratti akkuma kana ilaalan parsanaalii garuu keessaan guyyaa tokko lii barreessineen beenu. Wallahi achi booda ni kolfiti beektee amma nu nyaannee kaanu amma maal taanu wamati qooyi bakka akkuma ijoollee daa'imatti kolfuu taphachuudha bakka amma mana sana keessaa baanutti jechuudha sii galee. Karaa deemnee maal taane jenna ol fiiddii gad fiiddii hin taphatti maal taati akkuma ijoollee isa biyyitti jechuudha sii galee. Mucattiin kun dhiirrii jabduu wayiin kuntuun silaa dabdu. Jechuun kuntuutu jechuun bultii jechuudha. Naa galeeran. Siilessu waan jedhamu jira Alex. Siilessu waan jedhamu jira. Eeleen tokko jalqaba dhaaba gabaadhaa bitamee dhufu. Siilessaa yoo tolee jedhe eelechi biddeen akka gaariitu soljabeette. Jabanaan illee akkuma kan. Wallahi.
wallahi lazim miskiina rabbiiti waan bee. No dhugaa rabbii zeddoo dhugaa rabbii namni siin beeknettaara ammucaa kanatti naaru maaliif hanga tokko yoo danda'ame gorsuudhumatti mummuu qajeelchoo jedhamuudha malee miskiinummaa daangaa hin qabne Maal qaba. amma si dhageesse an zeddoo wallahi. dhaggeeffadhu. Karaa gara garaatti maa turre anamma feesbuukiidhaan an fireendin godheen na aarsitee jechuudha. Wallahi. Keessaan illee barreessaa fi Ati aan fireendii gootee maal taatee isiidhaa guddaa miti kolfuudhuma siin bakka hin taaragaalle. dhaggeeffadhu kaa. Amma asitti si dhageessee ishi siin jettee horii fudhattee yoo siin baangaalee jettee maxxansuu baatte ana leeksisa. Amma osoo viidiyoon kun cufamee jedhee viidiyoo kan biraa argachuu dandeessa siin nan beekaa hin understand garuu narratti nafiniidhaaf hin dubbachaa jira malee. Indiigdii. Kolfaadhuma gooti siin. Namni immoo nama hin dhagahu taanaan Amala rakkisa. gochuutti laabeetti. Ani Ani- nama na dhaga'u. Ani jechuudha laali zeddoo. Ani gaafa sana jechuudha. Gaafa sana abdiin fa'ii fi ila dhagahi abdiin fa'ii fi guutamaan fa'ii alfeen osoo hin jiraanne qat godhee fidii mana keessatti balbala sitti cufee jara keenyatti bilbileen jaarsummaa deemaa jedhan sii galee kazzaa buhaalaa